akkam jirtan dhaggeeffattoota daawwattoota keenya kun fayyaa tiiyuubiin yeroo hunda waa'ee teekinooloojii babbareedaa isin biraan qabatee gahaa. Fayyaa tiiyuubiin har'a waa'ee koompitara iskiilii yookaan immoo beekumsa waa'ee koompitaraa xiqqoo takka isiniif qabatee dhiyaatee jira. Chaanaalii kana warri dhuftan namoonni haaraa taatan sabiskiraayib, laayik, koomentii godhuu hin irraanfatina. Yoo barnoonni kun isinitti tole gara paartiitti aanutti paartii hedduu qabaachuu danda'a. Barnoonni kunis barnoota waa'ee bakka beezii waa'ee koompitaraa waan ta'eef kana hubachuu namni tokko waan hubachuu qabu waan ta'eef namoonni hundi hubachuu qaba jechuudha waan kana. Kanatti aansee koompitara iskiilii jechuun maal jechuudha? Chaaptarii waaniin introduction to koompitariidha. Introduction koompitarii maali jennee ilaallee jechuudha takka takkaan amma garatti aanutti deemnu. Koompitara jechuun maal jechuudha? Koompitara jechuun an electronic device operating under the control of instruction that store it is on the memory that can accept the data input and process data according to specific rules and produce the information output and store the information as the future jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha seetan? Koompitara jechuun electronic device dha. Inni kun electronic device koompitara jechuudha gabaabdumatti jechuudha. Inni kun daataa maal godha? Daataa store ni godha. Maal irratti? Memory irratti jechuudha. Input ni qaba, process ni godha, then booda output the information to as the future use jechuudha. Waan fuula duraaf fayyadamtu maal goota jechuudha. Inni baasa jechuudha. Koompitara jechuun isa kana fakkaata jechuudha. Inni itti aanutti ammoo koompitaroonni functionii adda addaa qaban. Functionalities of computers waan jedhamu jira jechuudha. Inni kun function any digital computers carries out the five functions in the growth of the terms. The five function of the computeroonni akkuma beekamutti functionoota abbaa shanan takka ni qaban jechuudha. Inni tokkoffaan takes the data as the input. Data maal godha? Akka data tokko hanga inputitti ni fudhata jechuudha. Durarree jechuudha. Step durarratti jechuudha. Yohan the first one is the takes data as input. Ni fudhata jechuudha. Inni lammaffaa ammoo store the data and instruction in the memory. It is memory jechuudha. Instruction it is memory and the use them when required jechuudha. Wantoonni ati barbaadde yookaan ammoo wantoonni ati daataa itti fakkeenyaaf kiiboordii irratti eegdeetu eensan maali yookaan ammoo daataa jettee yookaan ammoo example tokkoon yookaan ammoo waan barbaaddu equation yaa ta'u waan barbaaddu saniin yeroo ati itti galchitu maal ta'a when you required jechuudha. Yeroo ati barbaaddu san irratti maal si godha daataa san instruction san itti si erga jechuudha. Inni kaan ammoo process the data and the converts it is into useful information. Data san keessatti maaltu jira? Convert si godha jechuudha. Gara si information si barbaachisutti maal si godhaan si jijjiirraa jechuudha. Useful gara qabu information barbaachisaa yookaan immoo information important gara ta'utti maal si godha? Siif jijjiirraa jechuudha. Inni qabxiin afuraffaan ammoo generates the output. San booda data hangama instruction itti kan itti jirta. Data ati immoo dura irratti inputii itti kan itti jirta. San booda irratti maal deebiste? San booda processor irratti deebiste. Processor godhee data san the grateful the output is kan jechuudha. Inni kan great output is kan jechuudha. Maal si godha? Si kan jechuudha. Outputii bareeda waan yaada saniin siif kan jechuudha. Inni shanaffaa irratti maal jedhaa? Controls all above four steps jechuudha. Steepota asii ol jiran kana control godhuun maal jechuudha? Barbaachisaadha jechuudha. Jarri kun yoo jiraatan malee koompiterri hojjechuunsaa maal hin beekna jechuudha. Isa kanaan beekna jechuudha. Inni kaan ammoo functionality of computers computer kanuma irraa kan fufee jirudha. Kun tokkoffaa irratti input wanti jennu kun dataadha. Data maal godha? Input data maal godha? Input godha. Input data input godha. San booda maal godha? The process godha jechuudha. Data kana process ni godha jechuudha. Data kana input process godhee booda asitti data jira jechuudha. Data process kan godha jechuudha. Inputii data san keessatti kan ta'an maal godha?
process godhu jira jechuudha. Data san eega itti kanatan booda maal gara maalitti deebisa? Output deebisa jechuudha. Gara outputitti baasaa jechuudha. Information kun maal ta'a jechuudha? Output ta'a jechuudha. Functionality kompiitaroonni gara waasitti keessa dabareetti dataan kun maal ta'a? Data qabdu input ni goota. San booda maal goota? Process ni godha. Data san gara informationitti gisee jijjiiru output godhee jechuudha. Outputitti jijjiiruudhaan maal ta'a jechuudha? Jijjiiree jira jechuudha yeroo ta'u jechuudha. Kanaaf jechaa'u functionality kompiitars kan isa kanaan data yoo ibsa nagaatti kanuudhaaf data input godhu jechuun fakkeenyaaf namoonni tokko ani what is computer jedhee yookaan ammoo wordii tokko irratti barreessuu jira jennu waan san barreessee gisee barreessu asirraa process jechuun wanti process jennu kun eenyuti keyboard irraa tuynu kun gara kompiitaroota keessatti maal ta'e process taatee taatee asirratti bu'uurraa kun jirru kun maal ta'e jechuudha process jedhama jechuudha. Outputiin gisee booda immoo outputiin bu'u kun keyboardiin 0 and 1 dha. Binary number 0 and 1 kana keessa dabruudhaan maal gara maalitti deema gara outputitti deebi'ee ta'uudhaan ni dhufu jechuudha. Inni kaan kun kompiitaronni daataa maal godhaa? Daataa qaba jechuudha keessa as keessatti jechuudha. Kana jechuudha. Ka daataa keessaa qaba jennee dubbachaa turre kana jechuudha. Inni as keessatti haasawaa hanga ammaa input output jechaa turre. Daataa keenya ni qabna kompiitara keessatti process ni goona san booda output keenya ni arganna jechuudha. Inni kaan ammoo inni itti aanu ammoo kompiitaroonni qaamonni kompiitaraa bakka meeqa qoodame? Bakka lama qoodame. Computer component is divided into two, hardware and software. Kompiitaroonni bakka lama qoodamu isaanis hardware fi software jedhaman. Hardware maali yoo jenne hardware maali software maali itti adeemnu jechuudha. Amma gara hardware itti adeemnu jechuudha. Hardware jechuun maal jechuudha? Computer hardware is the collection of the physical element in tangible object jechuudha. Computer hardware qaamonni computer hardware kun isaan kun maal godhani collection qaban collection maaliif yoo jenne physical element and tangible object wanti jedhamu kun wantoonni ijaan argamuu fi tangible yookaan ammoo harkaan tuttuqnee agaruu dandeenyu kun tangible object kan jedhaman jechuudha. Inni kaan ammoo that can consist a computer system jechuudha. Jarri kun waliin ta'uudhaan ta'uudhaan maal jedhamu computer system jedhama. Actual the machinery as keessatti wantoonni argaman actually machinery jira, wires jira, transistor jira and circuiting kun walitti damararuudhaan maal jedhaman computer hardware jedhaman jechuudha. Inni kaan hardware tokkoffaa irratti wanti computer hardware wanti jedhamu monitorii jira, lammaffaa irratti maaltu jira modemii, system unity, mouse, speakerii, printerii and keyboard kan jedhaman jechuudha. Inni kun tokkoffaa irratti fakkiin asirratti agarru kun tokkoffaa kun maali? Inni kun monitoridha. Inni lammaffaa irratti agarru kun maal jedhama? Modemii waan jedhamu jira. Modemii jechuun fakkeenyaaf kan kaardii yookaan immoo kan wantoota adda addaa fayyadamuudhaaf intarneetii fayyadamuudhaaf itti suuqannu kan jedhamu kun inni kun modemii jedhama yookaan immoo modemiin gisee hedduu kompiitara gama duubaa irratti argamu isaan yoo barbaadan kilaasii irratti wanti jechuu dandeenya. Inni kaan ammoo system unity kan jedhaman kun tokkoffaa isa kana jechuudha. System unity isa kana. Inni kun system unity jedhama jechuudha. Inni kaan ammoo mouse kan jedhamu mouse akkuma beekamutti ishee tana wantoonni kun basic waan ta'eef afuraffaa kan jirtu mouse jedhamte jechuudha. Inni shanaffaa kan jiru immoo speakerii jedhama. Speakeriin ishee tana jechuudha. Ishee tana jechuudha speakeriin ishee tana jechuudha. Inni kaan ammoo ja'affaarratti isin jirtu printeriin ishee tana jechuudha. Printeriin akkuma beekamutti isinis akkuma kompiitaratti waan hojjettu ni hojjetti jechuudha. Isheenis waa'ee printerattis bal'inaan isiniif kan nu danda'e jechuudha. Inni kaan ammoo keyboardiin kan jedhamu keyboardiin keenya taayipingiidhaaf kan nu fayyadan ishee tana jechuudha. Inni kaan ammoo soofteerii jedhama. Soofteerii jechuun maal jechuudha? Inni soofteer kun piroograamiidha yookaan immoo instructions and data jedhamee jira jechuudha. Instruction jechuun ajaja jechuudha. Data jechuun yaa'u akkuma beekamutti data jechuudha.
computer units waan jedhamu jira jechuudha. Computer unitiin bakka meeqa qoodama waan shanan takka qaba jechuudha. Wantoonni shanan tokkoffaarra qabu input unit, central unit, central processing unit, and primary unit, and secondary storage unit yookaan ammoo output unit kan jedhamu jira inni shanaffaan jechuudha. Input unitiin kun maali yoo jenne input devices. What is input device? Input devices is any the peripheral device and the piece and the computer hardware and equipment to the provide data and control the signals to and the information processing systems such as computers or the either information applicants jechuudha. Inni kun maal godha? Inputiin kun is any peripheral device jechuudha. Computer hardware equipment eenyummaa jechuudha. Inputiin kun fakkeenyaaf input device yoo jenne gara wanti itti deemutti ni ilaalla jechuudha. Qabxiitti deemutti ni jiran jechuudha. Inni kun input device translate the data from to the human understanding jechuudha. Input device kana yoo gizee galchu daataan kun gizee galu from matamaa jechuudha. Input device eega goote foota the form of hanga namni hubatutti yookaan immoo human to understanding itti ni deebisanii jechuudha. To one of that computer can work to with the most common are keyboard and mouse jechuudha. Keyboard fi mouse ni jiran jechuudha. Inni kun input device jedhaman jechuudha. Input device warra jedhaman keyboard, mouse fi a lot of etc jechuudha. Computer unitiin kun inni lammaffaa kun computer unitiin kan jedhaman kun maaltu jira asirratti waa hedduutu jira jechuudha. Tokkoffaarratti inputii kana jira jechuudha. Inputiin tokkoffaaf maal jenne mouse fi keyboardii akka jennetti jechuudha. Mouse fi keyboardiin kun waan isaan maal godhani instruction itti galchuu jechuudha computeratti jechuudha. Inni kun input jedhama jechuudha. Inni kun immoo processing unit kan jedhamu jechuudha yookaan central processing unit kan jenneen kun inni kun kutaalee sadiif keessaa qaban jechuudha. Kutaalee sadiin keessaa tokkoffaan arithmetic and logic unit kan jedhamu jira jechuudha. Inni lammaffaan immoo control unit kan jedhamu jira. Inni sadaffaarratti immoo register waan jedhamu qaba jechuudha. Asirratti illee hedduu ibsamee jiru register waan jedhamu qaba jechuudha. Processor central processor unitiin kun waa sadiif keessa qaba. Tokkoffaarratti arithmetic and logic unit, inni lammaffaarratti ammoo control unit, inni sadaffaarratti ammoo register waan jedhamuuf keessa qaba jechuudha. Inni kun ammoo controlling kun waa lamaaf keessa qaba. Memory fi secondary storage waan jedhamu jira jechuudha. Inni kun bal'inaan ilaalla jechuudha. Inni kun daataan kun egaa central processing yookaan immoo process godhutti eegalee booda gara maalitti deemaa jechuudha. Asiin adeemsa kana keessa dabruudhaan gara outputitti bahaa jedhama jechuudha. Inni kaan immoo input device waan jedhamuun hedduutu jira jechuudha. Input device kun maali yoo jenne input device example of input device and manual to devices jechuudha. Inni tokkoffaarratti keyboardiin input device dha. Malee asii jenne kompiitarratti gara monitariidhaan ta'uudhaan kun monitariirratti display processing keessa dabruudhaan jechuudha. Inni lammaffaa immoo numerical keypad kan jedhamu jira. Numerical keypad inni kunis input device dha jechuudha. Inni kaan immoo pointing device jiru. Inni kaan immoo remote control, joystick, touch screen, scanner, graphics tablet, microphone, digital camera, webcams, light pen, wanti jedhaman kun the example of the manual of input device kan jedhamu jechuudha. Exampleota yookaan immoo manualota input device jedhaman jechuudha. Input device jedhamanii beekamanii jechuudha. Inni kaan immoo akkuma beekamutti the example of input device kun tokkoffaarratti keyboardiin, touch screen, touch pad, graphic tablet, video capture and hardware, barcode reader and gamepad kan jedhamu jira jechuudha. Inni kun mouse, pointing device and microphone. Inni kun ammoo touch screen kun scanner and webcam waan jedhamu jira. MIDI kan jedhamu jira keyboardiin kun. Inni kaan ammoo tablet graphics and cameras, microphones, digital cameras, electronics, whiteboard, webcam, microphone irra jechuudha. Webcam and pen, input, trackballs, joystick. Inni kun the most of the common keyboard and the within and the quality and the keyboard and the general standard of the keyboard. Keyboardin kun fakkeenyaaf maal qabani? Qubee dhibba takkaa fi afur qaban. Inni kun
bifa isaaniitti bifa hedduu adda qoodama jiran numeerikaal jira wanti jira ammas alfaabeetik isaan hedduu jira jechuudha achi keessatti jechuudha waa hedduutu ibsamee jira jechuudha. Inni kaan immoo seentaraal piroosesaral yuunit akkuma jennetti waan meeqa of keessaa qaba inni jira waa sadii of keessaa qaba jennee jira jechuudha. Tokkoffaa irratti seentaraal piroosesing yuunitiin maal of keessaa qaba? Arithmetic and logic unit waan jedhamu jira jechuudha. Inni lammaffaa irratti control unit kan jedhamu jira jechuudha. Inni sadaffaa irratti register kan jennee jira jechuudha. Central processing unit wanti isaa kana fakkaata jechuudha. Gara practicalities waan takka waan isin agarsiisu waan hedduu jira jechuudha. Inni kun socket CPU yookaan immoo central processing unit jechuudha kan jedhamudha jechuudha. Inni kun kana fakkaatu jechuudha. Inni itti aanu immoo central processing unitiin kun waa hedduu of keessaa qaba. Inni tokkoffaan kun CPU dha jedhamee beekama jechuudha. Inni kun abbreviationidhaan gijee ta'u central processing unitiin kan jedhamu jechuudha. CPU jechuun kan inni is known as microprocessor or processor jedhamee jira jechuudha. Microprocessor yookaan immoo processorii jedhamanii jiran jechuudha. Inni kun akkasii beekamu jechuudha. Jarri kaan immoo kan itti aanu inni itti aanu immoo microprocessor unitiin akkuma dubbannetti processoriin jechuudha. CPU komponentii meeqamne sadii qabne jennee jirra. Inni tokkoffaa irratti the CPU is comprised three main parts. CPU part sadii qabne jennee jira. Arithmetic logic unit kan jenne kan akka control unit kan akka register jechuudha. Arithmetic logic unit register immoo stores the data that is to be executed to next stage. Waan kanneen kana ni hojjetan jechuudha akkuma nama roolti ibsee jechuudha. Inni kan arithmetic logic unitiin kun execute godha or arithmetic on logical operation jechuudha. Operationota walitti qaban fi hanga ammaa qaban jechuudha. Operationota san maal godhanii ni sirreessanii jechuudha. Isa san gara inni kan ammoo arithmetic logic unitiin kun arithmetic kun calculation like the addition, subtraction, multiplication and division kan ni hojjetan jechuudha. Waan kanneen hojjechuudhaaf ni fayyadanii inni kan ammoo logical operation like compare and numerical special wanti letter or special character or special yookaan karakteroota adda addaatu jira. Inni kun bifa arithmetic logic unitiin barreeffama jechuudha. Inni kaan ammoo control unitiin kan jennu kun control unitiin control in the subcoordinates in the computer component jechuudha. Componentoota yookaan ammoo achirra jiran kana control godhuu yookaan ammoo coordinate godhuudhaaf nu gargaaran jechuudha. Read in the code for the next instruction to execute hamma tartiiba qabsiisuudhaan wanti gargaaramu waa hedduutu jira jechuudha. Isaan kana tartiiba qabsiisuuf ni gargaara jechuudha wanti kun jechuudha. Inni kaan ammoo read whatever the data instruction requires the form of cells provided the necessary data of registers waan akkana ni qaba jechuudha keessatti jechuudha. If the instruction is required the arithmetic logic special hardware and the complex instruct and perform and request the operation waan akkanatti inni gabaabatti kana fakkaatan jechuudha. Inni kaan ammoo register kan jedhamu kun store the data and that be executed the next jechuudha. The very fastest area barbaachisaadha jechuudha kanneen keessatti wantoota barbaachisaa ta'an jira jechuudha. Inni itti aanu immoo meemoriin kun meemoriin kun bifa namatti qoodamu isaan kunis tokkoffaa irratti kan argaman raamii yookaan lammaffaa irratti immoo roomii kan jedhamu jechuudha. Raamii there are the types of memory is the primary and secondary jedhamanii qoodaman jechuudha bakka namatti. Primary meemoriin kan jedhaman kun roomii fi roomii jedhamee beekama jechuudha. Secondary meemoriin ammoo kan patch devices, magnet types, floppy disk, optical disk, disk drives and flash disk kan jedhaman kun jaroonni kun wanti jalatti qoodamu jechuudha. The type of secondary memory dha jechuudha. Har'ammoo waan ingama ilaalle keessatti waa hedduutu jira. Waa hedduu akka hubatan paartii waaniin
gara paartituu itti fufuudhaaf paartituu qofa deemsee dhufa kan kanatti aanuu jechuudha. Piraayimarii meemoorii irraa eegallee tooppiikii itti aanutti itti fufna. Kanaaf jechuun galatoomaan siin jedha.